Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya nageenyi kiyya kan jaalalaa kun kabajaa bakka isin jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha asuma hordoftoota Aminatu akkam jirtu irra deebisanii naga jennee jirra. Guyyaa har'aa mudannoo obboleettii kootii takka isiniif himuudhaaf dhufee jechuudha. Innis hundumti keenyayyuu anas makatee hundi keenyayyuu warra biyya namaa kana keessa jirru waan obboleettiin keenya kun taate hedduu jechuudha. Hedduu onni kiyana cabsee jechuudha. Baay'ee natti dhagahame jechuudha. Maaliif akka ofii kiyyaa hojii itti hojjedhu waan beekuuf, akka jireenya biyya namaa kanatti hojjetan waan beekuuf, akka yeroo daa'imti gaafati as dhufte haadhaa fi abbaa waliin rafanii argatan yeroo xiqqoon dhakaasitti darbatu guddaan dhakaasitti darbate kana dandeessee isin amata dheeraa biyya namaa kana keessa turte gaafa isin gara maatii galuudhaaf dhiyaatte otoo si ta'ee galtee guyyaa haganan hafa jecha waan amata kana keessatti daladde hunda bakka akkanaattis lafa binneerra bakka akkanaattis mana binneerra bakka akkanaatitti maalii goonerra jedhame akka amma taa'ee isinitti himaa jiru kanaa miti. Obboleettiin koo yeroo sanaaf sa'aatii naa kennitee na wajji haasa'uu hin dandeenye, sa'aatii naa kennitee na wajjin dubbachuu hin dandeenye. Baay'ee natti dhagahame. Asumaan dhaamsa isiniin dhaamu. Ilmoon abbaan tulti, ilmoon haadhaan tulti. Hamma fedhellee si nyaatu, hamma fedhellee si jibbu abbaan kan kee, haati kan kee bakka argite si nariitu jechuudha. Obboleettii tiyya ta haadha qabdu rabbiin umrii haadha tanti siif haa dheeressu. Ta haadha dhabdee jirtu ammoo rabbiin jannatul firdoosin siif haa galchu. Baay'ee haasa'uun barbaadu. Obboleettiin teenya tun tasa taate nama haatiin fi abbaan irra hin jirre. Otoo isin eessa jirtu, otoo isin biyya namaa kana keessa jirtu, biyyuma namaa kana keessatti haadhaa fi abbaa dhabde jechuudha. Mee uduu isin ta'e haadhaaf abbaa dhabdanii biyya namaa kana keessatti waa hunda dhabdanii otoo isin ta'e akkam taatu? Yaada keessan koomentii jalatti obboleettii keenyaaf barreessaa. Ani garuu isii wajjin bilbilaan baay'ee walii haasa'uu hin dandeenye. Wallaahi imimmaa akkamatti haa isii wajjin kana miti imimmaa waliin qabadhee bu'aa ture jechuudha. Yaa obboleewwan kiyya. Addunyaan ni dhufti ni dhufti. Ni argannallee, hin dhuftillee. Ammoo obboleessa kiyya waanaa godhaara jettee haati teetiif abbaan kan kee yoo biyya san keessa hin jiraanne qarshii tee takkatti fuutee hin kennin. Qarshii tee takkatti fuutee hin ergatin. Lafa akkasii si biteera bakka akkanaatti si biteera obboleessi haadha takkatti gadaamessa tokkocha keessaa baha yeroo akkana si godhu jaarraa kana keessa jirra. Haadhallee naa ta'i abbaallee naaf ta'i jedhee abbaan kiyya gaafa amrii ta'uu jette. Ilma bara kana kan waadaa haadhaaf abbaa nyaatu rabbiin isiniif hin kennin. Ilma gizee kana akkuma sana dubartii haqqee namaa nyaattus dhiira haqqee namaa nyaatus wallaahi boruu hin duuta. Tana itti amana. Boru akka duutus, boru akka baamudii mitireeti sadii si galchan kana yaada dhufa fuukeetitti. Haqqeen ni dhufti ni dhufti. Keessi hoona obsuu dadhabe. Kanaaf biyya namaa kana keessa teessanii haati keetiif abbaan kee du'ee roosiin jedhan gara seenanni irra ati laallattu irra caalaan nama haadhaaf abbaa fi kaddamatu biyya namaa kana keessa jirra jechuudha. Obboleewwan kiyya. Obboleettiin teennadha karaa irra teetti kadhataa jirti. Obboleettiin teenya har'a karaa irra kuftee jirti. Sababni kuftee dhabdee osoo hin taane waan isin amata dheeraa wallaahi yoo diqqaate jette. Yoo diqqaate sa'aatii 2 sa'aatii 3 rafaa jette. Qarshii isin akkasitti dalagatte kana hundaan mana ijaarate mana ittiin qopheeffate waan hundatti ulaagaa hunda guutee gaafa si asii galte wallaahi torbaan takkaaf namni kun yoo qarshii takkallee sirraa fudhate torbaan takkatti saniifillee mana keessa si seensiseeti haras baafachiisee deemnarraa sin jedha. Obboleessi keenya sanan goone torbaanuma sanaaf isii kanatti gocha kana isii irra raawwatee guyyaa itti aanutti obboleessi keenya kun karaa makiinaa irratti jette. Karaa makiinaa irra gajjigee jette yoo dhuguma nama hundaaf garaa laafee jira yaa rabbi garaa kana isfaalti naa godhi jette. Obboleessi kiyya mana keessaa gadi baheeti makiinaan ajjeese jette. Yaada dabalataa kanatti aansee mudannoo isii guutuu isiniif ibsuu hin dandeenye keessa kiyyatu hin dandeenye hamma walitti deebinutti
maaliif obboleessa kiyya makiinaan ajjeesee jette. Haati manaa isaa gaafa an obboleessi kiyya akkasitti mana keessaa morma naqabee akka hoolaatti ganata harkisaa ture san maal godhaa turte durriyyee nyaachisaa turte. Garuu intalti tuni nama eessa ture jettanii na gaafatuun keessan hin oolu. Kan obboleessi obboleettii teennaa fuudhe kunis nama biyya ormaa kana keessa ture gale. Yeroo nuti biyya namaa kana keessa turree gallee walii beekuu dhabnu kun kana caala wanti nama gaddisiisaa hin jiru jechuudha. Obboleettiiti. Iseenis akkuma kee dafqa jisitee yoo siif manni wayii tole obboleettii teetii manni toluu dhabuu danda'a. Fakkeenya nama naaf jireenyaa tolu ishee ollaa kee jirtu toluuf dhabuu danda'a. Gizee wanti marti abaarsaan rifannooti mucattii kanaatiin wanti marti bade nafsiyyaa ofiitiif jecha obboleettii teenna tana jalatti jigdee araarfatte. Gaaf abbaan manaa isii addunyaa irraa boqate jechuudha. Abbaan manaa isii addunyaa irraa wanni boqateef takka rabbillee taate. Lama namni tokko yoo sitti rifate rifannoonni nama kanaa baay'ee badaadha. Namni tokko sirrifannaan namni tokko dhugaa sirraa qabataanaan dhugaan sun garuu keessa namaa rabbitu beeka malee namaa miti. Namni illee kasi beeku ka keessa keessatti dhiyaate yeroo baay'ee gaddaaf gammachuu kan qoodateetu keessa beeka. Garuu namoonni tokko tokko kan keessa ofii namatti ibsanne jira. Ka uduu du'aa jiraatillee akkaataa inni itti du'aa yeroo dhibee isa ajjeesaa jirtu kana sitti himannee jira. Uumaan namaa kun tokkoo miti garagara jechuudha. Obboleewwan kun haguma feetanis obboleettii kee biyya keessatti illee jibbite. Obboleettiin akka ormaas hin jibbitu. Obboleettiin akka ormaas hin abaartu. Obboleettiin akka ormaa ofirraas hin eegdu jechuudha. Obboleettiin teennaa mee otoo ati gocha kana hundarra gooteetu wanta wayii rakkattee obboleettii koo bara akkanatti rakkadhimee waan akkanaa osoo inni jedhee gaafate wallaahi gochi inni godhe kun ittiin dhagamu jechuudha. Yaa obboleewwan koo kadhiira warri obboleettii waliin dhalattee obboleettii kee miidhaa jirtu qabeenyaan dhumata. Garuu gochi namni namarratti godhuu fi ilaalchi namni namarra godhuu fi wanni namni namaan jedhu nama keessaan dhumatu jechuudha. Afaan gaarii caalaa jetti Oromoon. Afaan keessan keessatti namaaf waa godhuu dhabi. Namni akkasiin turre uftee jiraadha. Yaa obboleewwan koota shamaranii jechuudha. Hin gowwoominaa, hin nyaattaminaa. Bakka qaama keessan dhabdaniiti qarshii keessanis hin dhabinaa. Sababbiin gaafa sii galtes akkanas gochaa jiran. Jaarraa kana keessa nama dhaabatatti uffata namarraa mulqachuudhaaf deemaa jiru jechuudha. Ilmi namaa kun hundumtu jireenya mataa isaa jiraachuudhaaf deemaa jechuudha. Obboleettii teennaa wallaahi kana bichaa miti. Waa hedduutu natti dhagame, waa hedduu baay'ee natti dhagame jechuudha. Mucaan tunarra wanni isheen na gammachiiste keessaa waan nama ajaa'ibaa jechuudha. Waggaa 10 hojjattee mee wannumti kana caalaa nama gubaan jiru bara. Waggaa 10 hojjattee waggaa 10 kuni waggaa 11ffatti biyya alaarraa gara maatii galte. Yeroo isin mana maatii isaaniitti galtu haadha hin qabdu, abbaan qabdu, biyya nama kana irraa amrii ta'e abbaan. Eenyu galaarte obboleessa fi sanittuu galaarte kaa. Bakka foon jiru mixiin hin hanqattu jettu Oromoon. Boolee dhaqanii fuudhanii boolee gaafa dhaquudhaaf deemtu sani asirraa hin galaara isin jettee bilbilteen na'an waggaa kana hojjedhe dadhabe mucaan tuni kaleen hin dhukkubaa, onneen hin dhukkubdii, dhaabbata hin dandeettu hanqina dhiigaa qabdi. Wallaahi osoo kana hunda qabdu mucaan tun ofirra dhaabbattee dalagattee nama mana ijaaranii fi gara maatii galuuf deemaa jirti. Hiddillee biyyee malee hin dhaabatu. Dubartiillee abbaa fi haadha malee hin toltu. Garuu yoo isiniif tole yaadni kiyya kuni ani garuu dhaamsa obboleettii kiyyaa maal na dhaamtanii mee gorsa akkamii naa kennitanii garuu anadha sadarkaa wayii ga'ee jira. Obboleeyyan tiyya warri hafan ammoo dhiifama na gaafataa jiranii mee maal godhaa yaada jedhu isin gaafatti. Koomentii jalatti yaada obboleettii teennaa tana qoodaa fi isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Warroonni YouTube chaanaalii keenya faaraa taatan subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa isiniin jedha. Nagaatti tura.